Akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti isiniif yaatu jecha guyyaa har'aas qophii addaa dubartii uummata Oromoo kanaan dura bulchaa turtee fi nu illee yeroo ijoollummaa keenya akka afoolaatti dhageenyee kan guddanne giiftii gidirfamtuu yookiin akkoo manooyyee isiniif qabadheen dhiyaadheera. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufsiniin jecha Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatti qophii addaa seenaawwan jaalalaa mudannoo jireenyaa fi kan kana fakkaatan isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya akka taatan asumaan isin affeera. Hordoftoonni qophii keenyaas laayikii fi sheer akka nuuf gootan asumaan isin gaafachaa kallachumaan gara qophii keenyaatti isin fudhadha. Nagaan tura. Warri kun warra yaabee tufaadha balballi isaanii cufaa. Bara durii giiftii biyya bulchitu maqaan ishee akkoo manooyyee jedhamtu tokko ture. Giiftiin kun uummata garmalee rakkisaa waan turteef namni hundumtuu odaa jalatti wal ga'ee Waaqayyoon galgala ganama harka isaanii gara samiitti ol kaasuun yoo kadhatan, yaa Waaqayyoo dhuguma yoo samiirra jirta ta'e giiftii gidirfamtuu kana ati nurraa buqqisi jechuun ganama galgala ni kadhatuun ture. Giiftii gidirfamtuun kun guyyaa tokko uummata wal ga'ee waamtee namoota gabaabaa ta'an mara akka fixxan jettee labsii yookiin ajaja dabarsite. Maaliif jedhanii uummanni yogguu ishee gaafatan aangoo koo keessa galanii waan jeeqaniif meeshaa waraanaa qabdan hundatti fayyadamuun uummata gabaabaa balleessaa jettee ajaja dabarsite. Uummanni yeroo sanaas baay'ee waan isheen sodaataniif namoota gabaabaa lafa sanarra jiran hundumaa luguuganii fixan. Isaan keessaa garuu nama tokko dhoksanii odaa jalatti hambifatani. Akkoo manooyyee erga kana raawwachiiftee booda otuu karaarra deemtuu kaannisni ishee hidde. Achumaan isheenis mana isheetti galtee gaaguraa fi kaannisa lafa kanarraa akka balleessitan jettee ajaja dabarsite. Uummannis namicha gabaabaa mala akka maluufi hambifatan sana bira deemanii maal akka godhan gaafatan. Innis tooftaa addaa tokko dhahee ishee fi ilma isheef dammalaadhaa jedhee isaan gorse. Isaanis deebi'anii akkuma namichi gabaabaa sun isaan gorse akkoo manooyyee fi ilma isheef dammalaatani. Isheenis erga nyaattee booddee gaaguraa fi kaannisa hin tuqinaa jettee labsii duraan kennite diigde. Yeroo gabaabaa erga turtee booddee ammas yaa'ii uummataa waamtee uummanni yommuu wal ga'u teessoo isheerraa kaatee mana ittiin boqodhu samiif ardii gidduutti atattamaan akka naaf ijaartan jettee uummata akeekkachiifte. Uummanni biyyichaas yogguu sana lafa lixan dhabanii baay'ee dhiphatan. Waan godhanis yogguu wallaalan namicha gabaabaa sana bira deemanii maal akka gochuu qaban ammas isa gaafatan. Akka aadaa biyya keenyaatti utubaa abbaatu dhaabbata, koottuu dhaabbadhu isarratti hundoofne siif ni ijaarra jedhaaniin jedhee isaan gorse. Isaanis deebinii yogguu isheetti himan utubicha dhaabuuf yaaltee garuu ta'uufi dide. Kanumaafis ajaja kana diigdee ajaja biroo dabarsite. Ajajni gara biraas akkana kan jedhu ture. Tulluun gamasiisuun biyyootan ani bulchu ilaaluu waan na dhorkeef tullicha diriirsaatii dirree taasisaa jettee ajaja dabarsite. Uummannis gorsa namicha abshaala sanarratti hundaa'uun yeroo isheetiin halkan hirribni fudhatu balbala cufanii karaa tulluun hin mul'anneen balbalaan baasan. Barii yeroo kaatu gama ishii yoo laaltu dirreen itti mul'annaan ajajni koo amma kunoo fiixaan ba'e jettee gammadde. Qajeelfamni ishee kun darbee yeroo xiqqoo erga turtee booda uummata walitti qabdee biyya koo laalee waliin ga'uu waan hin dadhabeef bineensa gafarsaa qabaa fidaatii kooraatti naa fe'aa jettee ajaja dabarsite. Uummannis mala barbaadanii namicha gabaabaa sana bira deeman. Reefuu Waaqayyo furmaata isiniif kennuuf fedhe. Isaanis akkamitti jennaan funyoo fi shiboo qopheessaatii gara bosonaa deemaa gafarsa qabaa fidaa. Akkuma isheen jettetti kooraa irratti fe'aa fi achumaanis ishee irratti jabeessaa hidhaa jedhee uummata sana gorse. Uummannis akkaataama gorsameen gafarsa qabuun irratti ishee hidhan. Daandii isheen irra deemtu sun darbee boolla waan qabuuf gafarsichatu deemuu boolla yoo lixu rifatee utaalee ba'uun akkoo manooyyee fudhatee bosona keessa bade. Yeroo kanas ishee kuffisuun lafarra harkisee hallayyaa buusuun lubbuu ishee dabarse. Uummannis sana booda nagaa argatee jireenya haaraa fi gaarii jiraachuu jalqabee jedhama. Kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan akkoo manooyyee yookiin jaartii gidirfamtuu kana fakkaata ture. Kan raawwate akka qorattoonni tokko dubbatan dhaloota Kiristoos duraa akka ta'e nutti himu. Akka bohaartanii fi wanta ijoollummaa keenyatti dhagahaa turreerraa akka yaadattan abdiin qabaa. Hedduun keessan ni beeku. Seenaa yookiin afoolli kun ciccitee nu bira gahus hunda keenya keessaa gurra keenya keessa ni jira. Hedduun keessanis koomunitii jalatti koomentii jalatti akka beektan naa barreessitaniittu galatoomaa isiniin jecha. Egaan qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhee kana fakkaatti na waliin hanga yoonaa turuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha. Hanga qophii biraan wal arginutti nagaan turaa horaa bulaa. Warri kun warraan
warri abeebee tufaadha balballi